يلا زكايا دلش اللي ماتي علم بيامي كورة تقنا برزا إلى كوس تقنا برشوا بيها تجي لكن جاب إيش أنا بقول شيء بس بوتي أنا سمعت قبادة نو يسوع كريستوس مسكين تمام بكا يوم قال شيء تنبأت قال جماعة نستج نفع كم كنا كذا هاي نجار نفع دي دوا يكتب مكان وادي كم كذا ينجل شو ينجل يسوع كريستوس أمنا ما تروح بربع بدن مرمى كنا كيسا ما يشوف مال كمريني أنا روانا بربع بدن نن مكنا نبرسيني نن مكنا تكون نبرست أنا مكنا موسور تمبر كيس نيكالشاني نن بربع نبرسيني أخذوك سينجر ما جاني عرفتوني إني ما جت بكو سينمي أبيت هو جميكم وما سينجر أوي أمبو بيادا جنجانا فيديو بنياني أما هذا سنجرات كاس هذا سنجرات يارنكو ما جت غورينكا إيش إما تيف ما جت على كلامي يدولين أغا سودين كرا كمين كمي ما جت على كلام تاب وجود نمبر يجولون ما جت على تاب ورامي تاب وشاي برا تاب وراي سينجر فرفتو فرفتونا سيبامو سجنكو إيمو كونو جاتو ما جتة ماذا ولد جالسين ماذا ولد سجمر ما تدري Garanto Bilbili ma ke direct yumona ke direct yusifam kai ko teran jirana gargarta itanen bilis واي غرغرسا تريمين ونما مكانا هم ركنس تمانتي واي غرغرسا أكنت تريمين أجيسي يا غوفتا يسوس ماري سمعت أبا بربالنا mana uji naga shunan semodo uji berbalo dura ma batan dura wari omo hojja takuli ana ma kudu dai mara bana ni kanya kan hojja dabana na kullesa ma batu dura kise mana senta sani ma batu bane tikisti taragagai tigo imbane bakumo jinjira garu baka sannan tani namoti ne wal mari mufta dura mana كنت هذا تموي kontratan jira garu dona jiru namoti mare biro biro si agashitu كوي tigo ko ka أتي يا مال بربادنا را kona raga ba me takka مال بربادنا ما تيجي ay tari hojii yoona fargite beektaa namni ti waan ta'eef ijoollee wajjin hin galullee naaf hin taane ishiin na fidde sunis immoo nama sirrii miti beektaa jarra xiqqoo warra soddaa waan ta'aniif warra afaan keenyarraan gargarii jechuudha. تاب ورامي دبر سينجر دبر Laal gammee kontiraataan an dhufee biiroon irraan dhufellee nama sirrii miti beektaa zim jetteetuma deemaattee abbaa barbaaddeetti nama ergitee akka horiitti bakka zim jedhanii nu laalanii nu deebisu.
akka ija beektutti nama gashiitii jechuudha. Akka nama beektu nama keessa beektu bira nu gashiitii. Iddoon ani gale immoo duras galeen bahee bakki sunillee naan taane ammallee bakki hin galee bakka naan taanedha. Ittuu immoo namoota wajjin hojjedhu ijoollee amara nama sadiidha. Jarri sunillee nama sirrii miti hojiin illee naaf hin taane beekta. Birriin illee zim jettee moo birrii akka nama addisii tan dura waggaa lama hojjedhee ji'a tokkoon biyya taa'ee as deebi'ee beekta. Amma kontraanni kee kan waggaa lama hojjete beera. Kontraanni kee kan waggaa lama hojjete beeraani. Hin hojjetamne kaama reefuun gale meeji'a iyyuu hin guunne ergan mana nama galee kan. Kaansileeshinii urkaa qabdaani ati. Maarree lubbuu biiroo. Qoy gamne. Qoy tiju. Biiroo hin deebitu reet biirootti na deebisaa jee. Deebi'aan ture koon ishiitu sirrii miti. Maaltu koo? Kaansileeshiniin kee waraqaan isa kairaani waraqaan paaspoortiin kee. Narkan jiru biiroo jira. Warri biiroo si kennuure. Namni atoo namni hojii na argoo qabaatte hojii barbaadachuu danda'an hojii si argu qabeessa taanaan si ani karaa koo si dabarsuu nan danda'a naan jettee turteetti. Tokkos dhaggeeffadhaa ijoollee hunda keessan itti namaati. Taaphaa tokko keessan itti namaati. Waan dubbadhaa asirratti asuma caala tokko faarratti jechaadha. Tokko faratti niitii isheen akka biyyattii suni singal lakkisuu sobdi. Dhagahi. Sababii isaa sirratti qarshii nyaatti. Qarshii sirratti nyaatti waan ta'eef daldaltuu suni cal jettee baasee singal lakkistuuni. Dhagahi tokko. Lammaffaarratti ati ijoollee Amaaraati, ijoollee Tigireeti, ijoollee maalitti maaltu si geesseni. Ijoollee keenyatti rakkoo qaba malee uummanni ijoolleen biraa rakkoo qabaniini tokko badi. Inni dhaqxanii ilaaltanii ijoollee Amaaraa waan yaa ofii keenya jibba yaa qabnu isaan keessaa ijoolleen hin jibbana malee ijoolleen Amaaraa nutti dubbatan nuti kan nu sodaatu ijoollee keenya sodaatu malee ijoollee Amaaraa sodaatiin tokko faratti bari kana faratti achi yoo baates sadaffaratti immoo achi mana maadamee sana baates manuma maadamee biraa deemta malee mana haadha keetii yookiin mana buleessa keetii kan deemtu achi hojiin immoo faatani akka ittiin hojii jijjiiran ooltuuni manuma maadamee deemtaani dhageessee. Waan ta'e isinitti man hunda keessanitti dhaggeeffadha nama dhibba sadii nama jiraaniti. Akkasitti mucaa tokko boocheetu kootu na baasee daldala Oromooti. Addala jiraachuu dandeessi mucaa suni ammallee. Biyyatti na galchuudhaaf jarri koo waggaa xinnoo jedheeniiti biyyatti na galchuudhaaf gammee obboleessa kootee dhiitii kootu na baasee jette mana hojjaatiin. Ani ijoollee Oromoo ta'aatti nama biraa saataatu man galchaanani nama gargaaruu hin danda'ani. Dhaqeetanii maatii ishiidhaanii obboleetti kooti fira kooti mucaan kunii amma biyyatti galtuu an farrabeetanii ni ayidii kusin nama hin kennaaniti alaafinata mataa kootiitini sinifan fuudhaan jedheeni. Jarri sun eesh rakkoon qabu anyitu lafa sa'aatii tokko asirraa lafa sa'aatii tokko walakkaa deemeetanii dhaqee intala ayidii kootti kennitanii mucaan argee ijaan argee hin beenne dhaqee baase. Alaafinata kootiin ayidii kootti kennitanii dhagaa achiin fuudhetanii ni mucaa sana isaan keessaanii nan fide nan galchi mana yaadaa. Achi fudhatanii biiroon kan inni galchu biiroo ajabaa minaamin miti biiroo seera qabeessaanii ofiisaaniif kaffaluu fi damooza manoota seeras kaffaluuni damooza ishii 300,000 fuudhee galcheeni. Galchinaani firan qawwee kana keessa nan jetteeni dhugaa kiristoosiin firan qaban jettee guyyaa tokkochi bulteetu ijoollee faana wal dawwalteeni. Nada walte barikaati gamme an jette onan ani asoo jechuun barbaaduuniti ijoollee adaadaa kun tara bobboleetti adaadaa kun biran deeman jette. Adaadaan qabu naan jenne nama siraan qabattee naan dawwallee amma maaliif naa dawwal amma isaanii isaa si dhufanii dura waan an akkatti na rakkistee nuti hiite nama amte amma isaa si dhufe naan bakka kottuti paaspoortii kun kenniti na baasee jira jette. Ish jedhee dhaqee baaseeni deemin jedheeni amma viizaan shiraatti dhumaa jiran mana jaalala teessee jechaadha. Lama ijoollee Oromoo rakkina ijoollee keenya sirriitti banate. Tokkummaa waan lagootiin akkasumatti fuudhee biiroo galcheetaniin 300,000 hojii galcheetaniin ishiin immoo viizaan shiraatti gubachuudhaaf torbaan lama tafeeni galcha dhaqee. Akka naqeetti seeneeni zariin kee maan itti na gaafatteeni ani tara kana hojjedhu jette. Dhageessee kunis ijoolleen keenya kunis. Kanaafuu isin rakkoo qabduni walumaa galatti. Ani abbaan barbaada siree biratti maa osamteen qalamiin ani jireenya kun jaadhaan alaafinnata mataa koo isin deemetaniin mana maadaamii kana dhaqatanii ijoollee baasaanii gaafa dhaftanii alatti gaabbaatanii rakkina keessaa baatanii isin isa goodaa nama biraa dhattanii bartanii nama biraa ta'uu taaltu nas yaadifachuuti. Ana barbaaddan abbaan barbaadna jibbi abbaan barbaaddan na jaaladhu iddoo barbaadan deeman waan akkanaan gaafatina. Ani kan inni hojjechuu danda'u hojii mataa kootii kanarra jiraachuu danda'u dhuunfaa hojii kootii
Kaargoo argattanii kaargoo karaa koo bade nagafadha. Qarshii argattanii karaa qarshii karaa koo bade nagafadha. Kanaan booda waa'ee gargaarsa keessanii qarshii rakkattan qarshii nagafadha. Malee ana dhattanii maadamii fundatti